Eda ani simu Devi na rega Devi saati jechuudha. Kasira. Dasika. Shayo. Wanuma ngartee guyyaa jiraatan soofe sargiin keessa ngartee siif hin taane moo namaatu ngartee hotu deemisin jeemo waan takka takkamee waa mudannoo sargirratti simuratellee asumaanuu himee. Yaa akkam seete? Akkuma beektu gaafa sargii sanii waan baay'eetu uumame waan baay'ee keessa dabarree sargii san akka malee jeen fixe akka beektu meemoriin badee ture bu'aa bahee meeqa keessaaf ergaanaaf Sayidoon wal fiinee booda ergana fuudhee booda meemoriin badee hoo jedhan bakka nugaa sargii natti fakkaachaa hin jiru tokkoffaa haarii san keessaa akka hin badee lammaffaan immoo anaaf Sayidoon karaa akkamiitiin akka wal argine hin beekta. Ana jaaladhu malee an durallee isa jaaladhu malee garuu karaa akkamiin akka amma sargiin kun akka raawwatamu karaa akkamiitiin akka walitti dhufne waan hunda hin beekta. Wabii finni waliin ta'anii piraankiin hojjetanii piraankii san immoo waan namni ittiin fakkaanne. Jechuun ani uummata funduratti akka salphadhe maal piraankiin bakka isaaniif callee kolfaa yookaan piraankii taatee rifattee al tokko hin dhiisti jedhanii yaadan. Piraankiin garuu anarratti miidhaa guddaa geessisee jira. Maaliif? Ani Sayidoo duraanillee nan jaaladha osoo kiyya ta'e jeen nan hawwa ture. Garuu immoo piraankiin kun akka isa jaaladhu osoo beeku Sayidoon akka piraankiin na hojjetu wabiin taasisee jechuudha. Garuu erga sanii piraankiidha naan jedhan. Sagantaan cidhaa keetii baay'ee ariifi ture. Akkuma gartee filansi tola jira. Fataattee kun namni baay'een akkas dhufee hono cidha keessatti argamee ture. Kaameraamanoonni egaa birriin kafalamee fi dhufanii turan. Garuu wanni teetee waan ta'e quba qabdaa jechuudha. Maaltu si dhagahame? Meemoriin baduu santu si bachiise moo namaatu kootu sin jee moo maali sababni? Akka akkasii mitaani waan baay'ee natti dhagahame akkuma sin jedhetti ana Sayidoon karaan waliin itti argine gaarii karaa badaadha jechuun bakka wabii maal akka hojjete siif gara siif ilaaltee jirta akkamitti anaaf Sayidoon inni Yamaniidha dhufee hojii akkanaatu jira jedhuun wabiin immoo lakki mee micatti tana piraankii hojjennu jedhe hojjennee erga piraankii san hojjetan booda piraankiidha naan jedhanii ani immoo miidhaa guddaa narra ga'e maaliif Sayidoon an jaaladha ture waan jaaladhuuf tole jedhee irraa fuudhee gaafisan erga gaafii tole jedhee fudhadhee booda piraankiidha naan jedhanii kun sirrii miti. Ani miidhaa guddaatu narra ga'e yeroo san garuu isaan bakka piraankiidha isaaniif kolfaa piraankiidha bakka isoo kichigiriidha. Kiristi yaadu isaan garuu ani immoo deebisuuf han qaba jedhee yaadee ture. Halkan sanii waan meemoorii sunis baay'ee na cinqaa ture. Maaliif xalaanni keenya anaaf Sayidoo adda baasuudhaaf namni baay'een bakka guyyaaf halkan irri barrafu. Amma maaliin yaadesite nama na beekutu nama keessa koo beekutu gaafa san meemoorii sanaati. Kaameraama nu erga laaqana yaanne booda laaqana keenya waraabanii fixanii namoonni tattaanii haasaa isaanii qaqqabatanii iddoo tattaanitti kaameraamaanonni immoo boqonnaa argatanii laaqana taraa isaaniitiin nyaachuudhaaf kaameraa gaafa ka'an laaqana nyaatanii yoo deebi'an meemoorii dhabuu jechuun maal jechuudha? Akkasii wanni badeef tokko kan kunillee dabalamee jira waan baay'ee jira namoonnis waan haasaan argiteerta. Lammaffaan immoo bakka deebii koo waan isaan na godhan deebisuun qaba jee yaadeen. Dubaayyuu atimma piraankii kan gaafa jalqabaatii fi amma wal fidee jechuudha. Garuu kanaafi piraankii kee maal tole fidaa namoota baay'eedhaatu gartee sagantaan argama jira namoota gurguddaa abbootii gandaa nama dila kana bakka isaan jiranitti dhiistee ogaate baddu maal jechuudha. Akkam seeti? Biyya guutuu walitti qabamtee jirtu guyyaa cidhaatiin amma badee ni baddee jechuun maal jechuudha. Akkam seeti laata? Qaanfatoti. Guyyaa san waan hundaa fixanneerra. Maal fixanna? Hojii raftee? Namni hunduu deemeera bakka deemeera. Waan sargira uumuu qabu fixneerra. Kanaaf isaan akka piraankiin hojjetanitti batalee akkas uummata natti kofalchisanii wabiin faa akkasitti itti gammadee akkasitti natti taphachaa ba'ee ani immoo eenyuuti. Kanaaf liqii kiyya deeffadhee jechuudha isaan akkana godhanitti anatti akka taphatanitti anis itti taphatteera. Ayyoo shoof garuu gaafa warri Habashoonni mammaakan maal jedhu ብድር በምድር ጀዱሚ አንስ ብድር በምድር ደብሴ ፊራካ ሐስላ ብድር በሰማይ አለ እንዴ የለማ በምድር መለስኩለት በሰማይ ስለሌለ በምድር መለስኩለታ ወይ ገራጎ ጋይስ ኮሎላ አባሪ ፈይረ ዲዩንስ ሃይ አዩ
Samirra waan hin jirreef dachirra wanta godhamte dachirra deebistee gara samii deemta. Hedi balak. Bakka. Akkas jechuudha. Asumatti fixattee waan ta'u ta'a. Wanti uumamullee yeroo san uumama. Ani ija namaa keessa erga galee tureera beektee ture. Saniifuu kar cabxeen haa baatu hojii yaani kan ka'e. Bakka. Iji namaa dilis manguddoon san. Manguddoon maa guyyaa fixannee kaanu eebbisanii nyaatanii waan hundaa fixatanii anis miimoorii sun baduu isaatiin danda'ee waltajjii sanirra taa'ee danda'ee akkasitti imimmaan qabaa akka yaa'u gaafa dubartiin manaa baatuun boossi miti. Ani garuu manaa ba'u kootu miti na bochisaa kan ture miimooriin badee jedhanii hoonutti man sargisan irratti isatu na bochisaa ture. Isa qabadheen bu'aa ture garuu isa hunda danda'ee galgala hoggaa'u isaan keessummoota keenya gaggeessineen badee malee isaan ofirratti ilaalaa hin banne. Wallahi Oromoo ta'uu isaa malee waan biyya isaan beeku dhugaas liqee akka waan hin gaafadhee siin qabu Oromoon ani hundumaa anumaan rabsan malee Oromoon eessallee wanjee gaafadhe si mucaa wajji walirraan deemtu unta dulletti maa gadiin teenyaa dabattee jette mana rabsiti. Kun shawaa jira kun baala jira maaliif beekna? Akkasuma Oromoon nama bareedaa jechuudha. Mee ana tana eenyu eessa jee guutuun seera yoo baala nama bareedaa yoo afurte yoo shawaa taate shawaan gandummaa qabdi dhalaa isaanii malee hin fuutu dhiirri shawaa badhee keessa deemtee hin fuutu yoo baaleef arsii taatee ma argatta? Asli mucaan dhageeffadhu akkan dhagee yoo ta'e ijoollee Booranaati jedhan namni tokko amma jechuudha jala dhufaniituma huu wallagga jedha. Dhiira Booranaa sana amalan beeku. Shawaa taanan bara mala wallaallee ba. Yoo baaleef arsii taate hin dhabdu usnaan jettiiru jira. Anama dhuguma sitti hima nama arsiidha miti yoo baaleef arsii taate sirritti qabsoofnan hin dhabdu. Baalan yookiin arsii taanan hin dhabdu. Diimachuu isaan laalin. Diimachuu isaan laalin hin dhabdu. Baaleef arsii yoo taate dubartitti garaan jabaatu ijoolleen baaleetiif ijoolleen arsii. Shawaa yoo taate ijoolleen shawaa ganda isaanii malee hin fuutu. Wallaggaa namuu biyya isaa habee kunatti hin fakkaatu. Wallaggaan taanan akka saphatti argattaa iyyuu. Hin qabsooftu. Qabsootti seenta wallaggaan taanan. Mana madaamii keessaa bahi bosona seeni. Jaalala kana dhiira wallaggaa. Dhiira wallaggaa jaalala minaaminii kanaan hin argattu. Bosona seenta kaatee hidhannootti amannaan afaan qawweetti amannaan. Amboruman darsa guradee galaaf hin jaabarsilee hoomnu. Dura eenyu isa zeeginnatii isa addaan baasisa. Mucaan kun shawaadha moo harargeedha moo arsiidha moo baalee moo jimma moo waan jedhu adda baafta. Okey ammoo hojii manaa arsii kanuma dhageeffadhu. Ganda isaa Oromoo dhisi ganda isaa biddabti shuur ta'e meek shuur ta'e guyyaa biraatti deebi. Ana mala dhiira Oromoo kutaa 11 hin beeka karaa tiraan argattu sitti. Ammumarraa wanni si abdachiisu yoo arsii yookaan baaleen ta'e umaa daalachinna kanaa jetteen dhabdu. Ijoolleen baalee dhiirri baaleetiif arsii dubartii namummaa isii ilaalan malee bifa isii hin laalan. Jiraaddaa boosina asumaanuu. Jiraaddan jasumaanuu urmii dheeraddaa isin dhugaadha. Urmii dheeraddaa. Qalbii sitti deebitee. Mirkaana bara silamatti qisho fuuleen an jijjiiramne dhugaa rabbiin jijjiira. Wallahi mirkaanuu qabna. Warra koomentii kana laale sobanii haan waan badaa siin jiru hunda arrabsanii baras jala. Asli ijoollee koomentii ilaaluu bara maaliif jee nama siin geenye si arrabsa. Amma takkittiin si tuufuu filtara malee dhuftee bakka tanan dhaabbattu asli. Bareedata jettu hijibti. Sodaattuun tosheen. An jechuun sodaan qabu gaa uumaa rabbittoonni sodaattu hin jiru. Qalqaa kee qabachuu wayyaadha malee filtariin maal si godhe filtariin si wajjin hafuu. Filtariin si wajjin fuula namaan dhaqu. Si galee. Kanaafuu iftaatee yoo deemte hammattus bareeddus qalqaa rabbiirra bakka dheetu hin jiru. Aamishee adaba qabaadhu. Kabaja nama qabaadhu. Kana malee
wanti kamma isin filtarin minaamin hin horiitaniif anammoo to filtarin jechuun wanti si bareedduu keenya jetti. Aga humna keetitti barbareedullee fi yaatte funyaan illee qoratte argitu. Jaartiin xiyyaa funyaan hin oran. Ajaa goobas hin jetti erbeentu. Haadha Sumayyaadhaa galatoomii. Ummu Sumayyaa galatoomii gaaleeti. Ummu Sumayyaan immoo. Warri keessaa maali? Seenaa ummu seenaadha. Ummu Seenaa galatoomii. Jetti zoodha. Ati qalbii namallee gurbaa bira jirta gorsa doktoraan fuudhu dhageeffatu dhiibte. Bar ergita nama gorsa kee dhageeffatutti hin jira. Otoo laaltee gizee tokko gizee aramne na yaamu dhagoo. Naayamteetiin amma akka nama hirriba keessaa keetti dhufa beekta maaliif mucaan fuuluma dura na ta'a. Yoon achi deemu fuula dura yoon as deemu fuula dura dhugaa fuula dura miliqincu. Tun jaalalaa miti maggaanyaadha aslee bal'aa. Maaliin jaa? Mee namni sirkii gurbaa sanii qabdan na ergaa itti dawwalaa fi. Dhugaa rabbitti naa dawwalimee. Suudii waggaa meeqa jirta? Yaadatte ji'us. Waggaa 4. Ati amma inni Awurooppaa jira, Suudii jirta. Jaalala akkamitti si qabe eessatti wal arguuf? Waa otoo bakkuma feetettuu sin argaa kottu ji'a sin amman qabritti otoo hojjee mucaa kana jalaa naaf qabrumatti. Wallaahi. Bakkuma inni kottu jettiin dhaqa dhugaan sin jaa. Bas anuma jaallatee halaal haana godhatu malee sii galee. Haraamatti si barbaadaa jedhee. La. Akkasitti man fakkaatu. Ndee noo rabbiin fakkaatu. Zinaan dalaydu? Irraa dhaabbadha akkas jennaan. Dalagu bacirraash. Rabbi. Sobdu. Rabbi kiyyanii wal dhaba. Waanuma fedhellee tawasii. Dhuguma siinjaa. Maal inni kaasee ol gurraachan? Eenyu seenee natti mul'ataan jiru? Si galche mooreen nama takka hin galchine walla. Amin galche. Nama seenee jira. Namba sinasine. Nama waliin dhaqinaa kaa. Ijoolleen muriidara qabdan nama waliin dhaqinaa. No. Rakkoo obboleettii teennaa furaa jirra jaarsummaan barbaachisu yaada kennachuun barbaachisu of kabaja beektu. Ijoolleen muriidara waliin saayiboomtanii kijibdanii keessa walirratti walii kan kana dhaabaa waan akkasii. Dhimmi kun dhimma isin laallatu miti kun. Dhimma doktora fa'aa ilaallas. Doktora qofa ilaallatu. Dawaa kennaafiidha qalbiin itti gaddee ba'an. Maa inni amma akkasumatti bakka dhiirri baaletti dhiirri arsii namummatti amanti malee dubartiin filatu isantu isin ho'ise beerri kennas jala maraattaniif wushoochi. Anna dhiibdii irra dhoonte irratti arsii sitte baaletu. Maal amala jalaati miti? Waan badaanan dubbisina. Xiqqisiin itti dubbii nama barbaaddu. Maal jettaati? Rabbashaa jiranii bara kan gorsa siin kennine as jala. Bara hedduu rabbashuu jiranii. Hayyee. Akka sheeka maal baanu Oromoo maaliin isin godhe jechuun malee suma naana fedhu dhugaa. Maaliin isin godhe joo garuu mucaan jaaladde jaarsa namaa tahuu hin beektani waa jaarsa keessanii miti. Abbaa feete guutuun qaba. Oromoo kamuu jaalachuu mirga guutuu.